Ashamaa harka fuudhee hordoftoota geetii yerootu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu jecha har'allee qabadheetii viidiyoo biraatti isinii deebi'ee kanan jira. Akkuma argaa jirtani asirratti viidiyoon qopheeffadhe sigaa maxabashaadhaa, quruffudii, abasuuda gurraachaa fi gijimbila akkasuma foon baala kan afaanirra nabadee dhiifama asitti warra aggaal jedhu warri arabaa'ee isatti aansuudhaan immoo kunoo aloveeras qopheeffadhee tanan jira. Isa kana aloveerallee qola isaa irraa laadne hunduma isaa walitti laadne tooyi jechuudha. Sigaa maxabashaa jenne walitti daddaballee tooyi hunduma isaa akka tokkotti affeella zayituun itti daballee tooyi hundumaa walitti makaasin agarsiisa. Akkuma haalumaan itti fayyadamu godhu kanaan gootan itti fayyadamtanii rifeensa keessanii kan bu'uu fi kan ciccitu akkasuma fuulduraan illee kan isinirraa duubatti deeme haala salphaadhaan deebifachuu dandeechu. Kunoo akkuma isin argaa jirtan akkanatti kunoo laaxee irraa qola isaa faaqetee walitti qopheeffadhee tanan jira. Asitti baradistii keessatti walitti daddabalee zayituunis burcuqqoo tokko qopheeffadhe zayituunii kana baradistii kanatti naqee abiddarra kaa'ee xinnoo ishee abiddarratti akka naadafunan taasisa. Kobaatti odoon aloveeraatti hin dabalin abiddarratti ho'isee kobaatti irraa hambisachuun akka qibaatiitti fayyadaman aloveeraatti godhuu baadhee normaalii gisee kamuyyuu foon dibadhe baay'ee gaarii waan ta'eef inni foolii hin qabu. Inni kunniin hundumti fooliin isaa kan nama jibbisiisu miti. Kanan baradistii keessatti walitti naqee abasuuda gurraachaa, quruffudii fi sigaa maxabashaadha waan ta'eedha fi baala kanammoo dhiifama maqaan isaa afaan irra nabadee waan jiruudha fi afaan biyya keenyaa raafachaa jira. Afaan arabaatii warra agaal jedhama. Walitti dabaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Isa kanammoo aloveeraa yennaatti dabaltanii gisee miiccattan akkanatti hunduma isaa walitti maxxanii walitti affeeltanii miiccachuudhaaf yennaa taatanii dibattanii haga sa'aatii tokko yoo sa'aatii tokko isin miijachuu baate hanga daqiiqaa 30 ofirra teechistanii miiccachuu qabdu. Kophaa isaatitti immoo akkuma argaa jirtan kana aloveeraatti godhuu yoo baattanii rakkoon qabu yennaa kamuyyuu dibachuu dandeechu. Keessumattuu karaa afoo kanaan yeroo hunda ittiin xixiqqeessitanii yoo sukkuumtanii afoodhaan rifeensa isinirraa caccabe sirriitti isiniif deebisa. Hergiroo caalaa ana kanatu na fayyade. Hergiroollee bitee tanan waa takkaayyuu naaf hin goone. Ana garuuyyuu namuma fayyaduufis qaba ta'e anis baay'ee na sodaadhe fuulatti nama yaasa rifeensa waan jedhaniif itti fayyadame garuuyyuu ana kanaan irra na fayyadee rifeensi kiyya kan duraan bubuqqa'u kan caccabu baay'ee na rakkisaa ture. Amma naaf wayyaasiniin jedha isinis itti fayyadamaatii ilaaladha. Dhumarratti yennaa walitti makee jedhetti isinitti agarsiisa agasitti oolumaan tura. Kun haala kanaan akkanatti abiddarratti danfistanii sirriitti bilcheessuu qabdu. Akka shaayii isinii fakkaata illee dafee sirriitti bilchaatee koo jedhee haaluma argitan kanaan amma kunoo saawwa shaayii fakkaata. Akkanatti walitti bilcheessitanii itti fayyadamtanii baay'ee gaariidha rifeensa keenyaa fi rifeensi keenya akka dafee guddatu sirriitti taasisaa isiniin jedha. Qibaatiiwwan adda addaa bitnee fayyadamuurraa manuma keessatti kan argannurraa yoo itti fayyadamne kun wannuma garaa keenyatti nyaannuudhaayyuu kuuwwane aloveeraatti dabalame kana malee aloveeraatti dabaluu dhiistanii immoo akkasitti itti fayyadamtan taanaan qibaatiidhaa isiniin barbaachisu. Aloveeraan immoo dabbasaan keenya akka lasallasuu fi akka hin ciccinne akka hin bubuqqaane taasisaa isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaadha. Baay'ee tokko gaariidhaan baay'ee tokko na fayyade isiniin jedha. Itti fayyadamaa isa kana kafana haphii wayiitiin hin qabne sirriitti cuuffuu qabnaa. Walitti qibameen kun akka walitti nuu cuuffamee nuu bareedutti itti gadoo cuuffame maraqiin isaa keessa isaa itti gadi ba'a jechuudha. Kan aloveeraa kun ifaatitti bilchaate malee amma sirriitti itti gadi hin bu'u waan ta'eedhaaf yennaa bilchaatee keessaa cuuffinee baasnu kafana haphiidhaan sirriitti walitti cuuffuu qabna zayitii gadi isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii itti fayyadamaatii akkasitti fayyadu abdii qaba isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti deebinee wal arginutti yuutuubii kiyya sabiskiraayib leek naaf godhaadha. Qodaan dura keessaa zayitii dibadhee fixetti naqee qopheessadheen jira. Kan irraa hafes kunoo kanan itti qorrisiise keessatti kan hafee jiru waan biraatti naqeen ittiin dibadha isiniin jedha. Qibaatiin kunis vaatikaa kokonaatiin kun baay'ee gaariidha rifeensa keenyaa fi yoo qabaattan isaa walitti dabaltanii yoo dibattan baay'ee gaariidha isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.